Akkam jirtan maamiltoota koo hordoftoota koo kabajamoo chaanaalii kana subscribe gochuun kan hordofaa jirtan hundi galatoomaa hedduun isin galateeffadha. Namoonni haaraa dhuftanii fi subscribe hin goone akka subscribe gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Subscribe, share, like godhaa. Yoo kana gootan haala salphaa ta'een namoota biroo biras ga'uu danda'a waan ta'eef hirmaadhaa. Kiliik gochuu cuqaasuudhaan ala wanti itti baaftan gonkumaa hin jiru. Fayyaata kanatti aansee odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhufeen isinitti himaa hordofaa turtii gaarii. Waan addaan qabadhee dhufe fiigicha maaraatoonii. Fiigicha maaraatoonii dhiirotaa Olompikii Paariis fiigameen Taamiraat Tolaa warqee jalqabaa Itoophiyaaf argamsiiseera. Olompikii Paariis 33ffaan dorgommii fiigicha maaraatoonii dhiirotaatiin Taamiraat Tolaa tokkoffaa bahuudhaan dheebuu warqee Itoophiyaan barana qabdu baaseera. Atileet Taamiraat Tolaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 6 fi sekondii 26tti fiigee xumuruudhaan riikardii maaraatoonii Olompikii cabsuun meedaaliyaa warqee gonfachuun seenaa hojjeteera. Dhimma kanarratti hooggantoonni maal jedhan? Pireezidaanti Saalawarq Zawudee Itoophiyaan fiigicha maaraatoonii Olompikii Paariis 33ffaa injifachuu ilaalchisee ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Ergaa isaaniitiin Taamiraat Tolaa ummata keenyaaf gammachuu fi injifannoo maluuf fideera. Injifannoon har'aa hiikaa addaa kan qabudha. Uumaan siyaa eebbisu jedhan Pireezidaanti Saalawarq. Dr. Abiy Ahmed maal jedhan? Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haala wal fakkaatuun ergaa dabarsaniin Olompikii Paariis irratti fiigicha maaraatooniin Itoophiyaan meedaaliyaa warqee argachuun ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Dr. Abiy gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin Olompikii Paariis 2024 irratti gootichi atileet Taamiraat Tolaa dorgommii maaraatooniin warqee argachuun alaabaa keenya irra deebiin ol kaaseera baga gammaddan jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Shimallis Abdiisaa maal jedhan? Shimallis Abdiisaa haaluma wal fakkaatuun ergaa dabarsaniiru. Injifannoon atileet Taamiraat Tolaa Olompikii Paariis irratti galmeessite milkaa'ina dhuunfaa qofa miti jedhan Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Pireezidaanti Shimallis atileet Taamiraat Tolaa fiigicha maaraatoonii Olompik Paariis injifachuudhaan meedaaliyaa warqee Itoophiyaaf argamsiisuu ilaalchisee ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Ergaa isaaniitiin Pireezidaanti Shimallis akkana jedhan. Taphoota Olompikii Paariis 2024 biyya Faransaayitti gaggeeffamaa jiruun dorgommii fiigicha maaraatooniin atileet Taamiraat Tolaa sadarkaa tokkoffaa bahuun qofa osoo hin taane riikardii Olompikii haaraa galmeessisuun alaabaa biyya keenyaa, alaabaa Itoophiyaa addabaabayii addunyaatti kabajaan mirmirsuusaatti gammachuu guddaa natti dhaga'ameen ibsuu barbaada jedhan. Cichoomina kutannoo fi jabinaan hojjechuun isaa ummata naannoo akkasumas ummattoota biyya keenyaa maratti kabaja horeera. Atileet Taamiraat Tolaa ummata naannoo akkasumas ummattoota Itoophiyaa maraan baga gammaddan, baga gammanne, baga milkoofne, baga milkooftan jechuun barbaada jedhaniiru Pireezidaanti Shimallis. Injifannoon Taamiraat milkaa'ina dhuunfaa qofa miti. Dargaggoota naannoo akkasumas biyya keenyaa maratti cichoominaa fi fedhii guutuun yoo qabame wanti milkoofne akka hin jirre agarsiisuun kaka'umsa kan uumudha. Irra deebiin atileet Taamiraat Tolaa ummata naannoo akkasumas ummattoota biyya keenyaa maraan baga milkoofne, baga milkooftan jechuun barbaada jedhaniiru Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Kantiibaa Adaanech Abeebee dabalatee hooggantoonni kanneen biroos haaluma wal fakkaatuun ergaa baga gammaddanii dabarsaa jiru. Baga gammanne, baga gammaddan.